Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Amir Media hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'a viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin lakkoofsa Telegraama keessan ittiin banattan ittiin jijjiiruu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa Telegraama keessan lakkoofsa ittiin banattan jechuudha. Akkaawuntiin keessan osoo isin jalaan badin akkaataa itti lakkoofsa bilbilaa san qofa jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa wanti kun kan isin qarqaaruuf keessattuu warroota biyyoota adda addaa keessa jiraatan gara Itoophiyaatti galuu barbaadan immoo namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan gara biyya alaa deemuu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa Telegraama keessanii jijjiirachuu yeroo barbaadanitti akkaataa ittiin lakkoofsa bilbilaa qofa ittiin jijjiirachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kana yeroo gootan akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa isin jalaan badu akkasumallee hiriyoota Telegraama keessan irratti wal qunnamtan hundi isaaniiyyuu wanti badu tokko illee hin jiru. Guruppiiwwan adda addaa qabaachuu dandeessanii akkasumallee chaanaal adda addaa kan Telegraamaa qabaachuu dandeessanii akkaawuntii keessan irraa wanti tokko yoo osoo hin badin lakkoofsa bilbilaa qofa akkaataa ittiin Telegraama keessan irraa jijjiirachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Keessattuu dhaggeeffattoota kan koo warroonni biyya alaa jiraataniif gara biyyaatti yeroo galuu barbaadanitti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo baay'een keessan akkaawuntii keessan kan Telegraamaas ta'ee kan Imoodha akkasumallee kan Feesbuukii kan akkaawuntii kamiyyuu jechuudha ni gubdu namoonni baay'een. Kun sirrii miti. Akkaawuntii keessan lakkoofsa bilbilaa qofa jijjiiruun ni danda'ama. Wanni isin barbaachisu tokkoo fi tokko qofaadha. Fakkeenyaaf gara Itoophiyaatti galtan yoo ta'e jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo Itoophiyaa keessatti lakkoofsa bilbilaa tokko ni qopheeffattu jechuudha. Kan kana dura akkaawuntiin Telegraamaa ittiin hin banamin jechuudha. Ergasii immoo akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan steepidhaan amma isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Ani mu'eedha. Chaanala kan koos Amir Media irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalawaadha. Akkasumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti akkaawuntii Telegraama keessanii osoo isin jalaan gubatii yookaan hin badin jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa qofa akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Akkaawuntiin keessan kan Telegraamaa osoo isin jala hin gubatin jechuudha. Hiriyoon isin qabdan akkasumallee guruppiiwwan adda addaa chaanaala mataa keessanillee kan Telegraamaa kireet gootanii yoo qabaattan osoo isin jalaan badin salphaamatti lakkoofsa bilbilaa qofa akkaataa ittiin jijjiirtanidha kan isinitti agarsiisu. Kana gochuudhaaf Telegraama keessanii seentu. Ergasii sarara sadii kana kilik gootanii itti aansuudhaan immoo dhaggeeffattoota kan koo settings ka jettu jirti ishee keessa seentanii itti aansuudhaaf akkaawuntii ka jedhu jalatti lakkoofsa bilbilaatu argama. Isa jalatti immoo tap to change phone number ka jedhu jira. Kanaafiyyuu lakkoofsuma bilbilaa kana irratti kilik gootan. Egaa isteeppii isaan dogongorinaadha sirriitti na hordofaadha. Ergasii immoo change number ka jedhu jira isa irratti kilik gootan. Ergasii change ka jedhu kana kilik gootan. Egaa akkuma asirratti argartan gara Itoophiyaatti jijjiiruu barbaadan asirratti Itoophiyaa jedheen filadhee jiraan. Fakkeenyaaf isin gara biyya barbaadanitti Itoophiyaa keessaa gara alaatti illee ta'uu danda'a. Biyyoota kanneen keessaa gara barbaadan ni filattaniif jechuudha. Ani already gara Itoophiyaatti waan ta'eef Itoophiyaa filadhee jira. Isin garuu biyya barbaadan filachuu ni dandeessanii biyya yeroo asirratti filattan jechuudha. Koodii biyyichaa asirratti isinii fida kan Itoophiyaadha. Plus 251dha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa asirratti ni guuttu. Egaa akkuma asirratti argartan lakkoofsa bilbilaa guutee jira. Lakkoofsa bilbilaa yeroo guuttanitti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo garuu asirratti wanti dogongoruu hin qabne yeroo hundayyuu lakkoofsa bilbilaa yeroo guuttan 9 jettanii jalqabdanii ergasii immoo mallattoon asirratti xiyyaadhaa jirti ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo yes ka jettu kana kilik gootanii yeroo kanatti miiseejiin gara bilbilaa amma itti jijjiiruudhaaf deemtanii kan asirra guuttan kana bira ni dhaqqaba jechuudha. Yeroo jalqabaatiif bilbilaan jechuudha akka jalaa kaasanii bilbilaan kaampaanii kanarraa itti bilbilama ergasii kaasanii dhaggeeffachuu ni danda'anii koodii irra deebiidhaan immoo akkaataa ittiin koodiin akka isaan gahu yookaan miiseejiin akka isaan gahu gochuu akkaataa ittiin dandeessan amma isinitti agarsiisa. Ergasii yes ka jettu kana kilik gootan. Ergasii bifa kanaan dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan dhufa gara lakkoofsa bilbila saniitti kaampaanii kanarraa itti bilbilamee jira. Egaa namni sun bilbila kana kaasuudhaan dhaggeeffachuudhaan koodii sanii isinitti himuu ni danda'a. Dijitii 5dha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila kana kaasee yoo koodii sana hin dhaggeeffatin immoo irra deebiidhaan akka isiniif ergu gochuudhaaf didn't get the code ka jedhu jira jalatti jechuudha. Isarratti kilik gootanii ergasii immoo miiseejiidhaan akka dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan koodiin jechuudha miiseejiidhaan garanatti ergamee jira. Egaa akkuma asirratti argartan dijitii 5dha garanatti ergamee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo nama saniin bilbiltanii karaa imootiin ta'uu danda'a WhatsAppiitiin ta'uu danda'a direct ta'uu danda'a. Koodii kana gara Itoophiyaatti bilbiltanii gara Itoophiyaa yoo ta'e jechuudha nama sanirraa ni fudhatan jechuudha. Gara bilbila kanaatti ergama waan ta'eef jechuudha. Koodiin kun karaa miiseejiitiin jechuudha. Koodiin kun yoo dhaqqabu baate immoo didn't get the code jettanii irra deebiidhaan koodii akka isiniif ergu gochuu ni dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf na dhaqqabee jira anitti guutaa jira.
erga itti galchitanii booda dhaggeeffattoota kan koo success isin jedhee haala kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo lakkoofsi bilbilaa jalqaba ture kan biraatti amma immoo gara biraatti jijjiiree jira. Egaa bifa kanaan meseejiin kun isin dhaqqaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo meseejiin kun isin dhaqqabeenaan direct kaampaanii irraa dhufa waan ta'eef akka gaariitti jijjiirtanii jirtanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa bifa kanaan akkaawuntiin keessan kan telegiraamaa osoo isin jalaan gubatii yookaan osoo hin gubin lakkoofsa bilbilaa qofa jijjiiruudhaan gara Itoophiyaatti akka isin jalaa hin banne gochuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan guruppiiwwan ana asirraa qabu akkanumallee hiriyoonni ana asirraa qabu guutuun asirratti ni argamu. Akkanumallee guruppiiwwan adda addaa chaanaaloonni adda addaa an bani asirratti ni argama. Wanni akkaawuntii kan koo kan telegiraamaa irraa bade tokko hin jiru jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan akkaawuntiin keessan osoo isin jalaan gubatin lakkoofsa bilbilaa telegiraama keessanii qofa jijjiirachuu ni dandeessu. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kan har'aa kana fakkaata akka baratan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaloo taatan immoo subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaa. Kana gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadlachiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deemna. Horaa bulaa.